Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata hagayya 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 10 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Humni Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessaa ba'ee gareen Taalibaan biyyattii to'achaa jira. Tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte irratti qeeqni adda addaa dhiyaachaa jirus bulchiinsi Joo Baayiden tarkaanfiin inni fudhate sirrii ta'uu isaatii fi dhaabbachaa jira. Oromiyaa lixaa bakkeewwan tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa fi intarneetii addaan citeera jechuudhaan jiraattonni tokko tokko sagalee raadiyoo Ameerikaatti himaniiru. Gareen mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti farrajee shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhanu garee adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa tolfachuu isaanii ibsanii turan. Dhimma kanarratti paartiin badhaadhinaa Oromiyaa waa jedheera. Naannoo Oromiyaa keessa yeroo ammaa namoonni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan miliyoona 2 ol ta'an jiraachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksiseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaati nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aa Biraan Hayiluuti. Tamsaasa intarneetiitii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tuujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti. Akka mooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Magaalaaleen 10 kanneen naannoo Somaaliyaa keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa deeggaruun hiriira ba'anii jiran. Magaalaa Jigjigaa keessatti hiriira geggeeffame irratti argamuun haasaa dhageessisan itti aanaa pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Mohaammed TPLF lola kan baneef haleellaan irratti waan raawwateef utuu hin ta'in waggoota 40f biyyattii diiguuf kan inni shiraa ture waan duraa fashaleefii jiran. Xumura torban darbee magaalaalee naannoo Somaaliyaa gurguddoo keessatti raayyaa ittisa biyyaa deeggaruuf hiriirri geggeessame kun Jigjigaa, Qabri Dahar, Godee, Dagahabur, Waardeer, Hargellee, Filtuu, Qabri Baayaa, Fiiq, Leeyif, Elwenee keessatti ture. Jigjigaa keessaa uummanni 10,000tti lakkaa'amu hiriira deeggarsaa kana irratti kan argame yoo ta'u, itti aanaa pirezidaantii kataa Mustafee Mohaammed hiriirtota kanaaf haasaa dhageessisaniiru. Dippiloomaasummaa alaarraa deeggarsa argata kan ittiin jedhan TPLF ajandaa isaa biyya diiguu garuu guutummaa biyyattii keessatti kan jibbame. Guutummaa biyyattii keessatti waan jibbameef itti milkaa'uu hin danda'u jedhan. Obbo Mustafeetti dabaluudhaan naannoo Somaalee haleellaa adda addaa ka TPLF raawwateef adda durummaan kan miidhame ta'uu ibsanii naannichi TPLF itti duuluuf raayyaa ittisa biyyaa cinanii dhaabbata jedhan. TPLF naannoo Somaalee keessa kanneen jiraatan lammiiwwan Somaaleen ta'in walitti buusuuf yaalii gochaa waan jiruuf of eeggadhaa jedhaniiru. Paartileen naannoo sanaaf kanneen hawaasa dadammaqsan hangi tokko jibbiinsa gosaa labsaa jiru jechuudhaan illee akeekkachiisaniiru jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Mootummaan olaantummaa biyyaaf gurmuu nageenya uummataa eegsisu akka hundeessu Izeemaan gaafatee jira. TPLF'n deeggartan jedhamuun walitti qabuun tarkaanfiin fudhatamu hatattamaan akka dhaabatu hojiin calaluu saffisaan akka hojjetamu paartichi gaafateera. Izeemaan har'a waaree irratti gumii tuuta oduu irratti ibsa barreeffamaan raabseen finxaalessoota sablammummaa kan ittiin jedhe waliin torbee walitti dhufeenyi inni uummate tokkummaaf nageenya Itoophiyaaf balaa ta'utti dabalee diina Itoophiyaa ala jiruuf meeshaa ta'uudhaan biyyattiif godinaa isheen keessa jirtu balaaf saaxiluu akka danda'u paartichi kana dura xiinxala kenne yaadachiisuudhaan kan inni tilmaame dhaqqabuusaa dubbata. Xiinxala sana irratti hundaa'ee nageenyiif tokkummaan Itoophiyaa akka mirkanaa'u humnoonni barbaadan maraaf waamicha dabarsellee dubbatee jira. Qaama hundumaa caalaa itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaati ka jedhe ibsi kun waamicha isaa mootummaafis dabarsee jira. Ibsa sana dubbisaan kan dhageessisan barreessaa paartichaa obbo Abbaba Akaaluu turan jechuun Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera. Walloo kaabaa naannolee adda addaatti sababaa lola jiruun qe'eerraa buqqaanii magaalaa Hayiq kanneen jiran qaamni hawaasaa nyaataaf waan jiraachuuf isaan barbaachisu mootummaa biraa waan hin dhiyaataniif rakkoof saaxilamuu dubbatu. Bulchiinsi magaalaa Hayiq gamasaan buqqaatonni hedduun magaalattii seenuu amane buqqaatota kanaaf deeggarsa fooyya'aa gara itti argatan daseef kombolchatti geessuuf hojjetamaa jira jedhe. Adde Zaaraa Muddee
Dhiyaa Wallaggaatii rakkoo nageenyaa uumameen buqqaanii gara godina kaaba Walloo magaalaa Marsaa dhufuudhaan qubsuma keessa jiraachuu erga jalqabanii baatilee lakkoofsisee jira jedhan. TPLF haleellaa waraana magaalattii irratti fudhateen naannoo sana gadhiisanii yeroo lammataaf qeerraa buqqa'uu isaanii kan ibsan Aadde Zaaraan abbaa warraa fi ijoollee isaanii 4 waliin haala rakkisaa keessa kiiloomeetira 30 miilaan akka deeman illee tuqaniiru. Dhiyaa Wallaggaarraa buqqaanii buufata Marsaa keessa kan jiraniif yeroo lamaaf qeerraa buqqaanii magaalaa Haayiqitti kan argamu mana barnootaa sadarkaa lammataa Lagoo Haayiq jedhamu keessa qubatanii akka jiran kan dubbatan obbo Indiris Mohaamud gama isaaniin waraansa sana jalaa utuu dheessanii haadha warraa fi ijoollee koo lamatti adda bahee hanga yoonaa eessa akka jiran hin beeku jedhan. Akkuma kanaan Waldiyaarraa fageenya kiiloomeetira 23 irratti kan argamtu magaalaa Haaraarraa buqqaanii mana barnootaa Lagoo Haayiq keessa qubatanii kan jiran abbaan tokko TPLF magaalaa erga seenee booda namoonni nagaa hedduun du'uu dubbatu. Innaa dheessaa jiranitti ijoolleen isaanii lamaaf haati warraa isaanii eessa akka bu'an hin beeku jedhaniiru. Magaalaan Haayiq haala ammarra jiruun buqqaatota kana keessummeessee jiraachisuuf dandeettii hin qabu ka jedhan. Kantiibaan magaalattii buqqaatota kana gara Daseef qubsuma Kombolchaatti geessuuf sochiin jalqabamuusaa koreen buqqaatotaas akka beekan taasifameera jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Miseensonni gurmuu gamtaa Afriikaaf ka Somaaliyaa keessaa lola Al-Shabaab torban darbe geggeessetti aansuudhaan siiviilota 7 ajjeesuu isaanii bulchaan Somaalii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsanii jiran. Bulchaan naannoo Shabalee Garagadii Mohaammed Nuur akka jedhanitti qonnaan bultoonni 5 kanneen du'an keessaa ta'uu marii jiraattota naannoo waliin geggeessaniin mirkaneessanii jiran. Siiviilonni kabiroon 2 kanneen konkolaataan isaanii karaa irratti duraa cabes humnootii nagaa eegsisan kanaan ajjeefamaniiru jedhan. Nuur ofii isaanii qonnaan bultoota ajjeefaman keessaa tokko kabee kan ta'uu dubbatan. Dhukaasi sun kan raawwatame hagayya 10 ganda Golween keessatti yoo ta'u tilmaamaan Maqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 100 irratti argama. Somaaliif aangawoonni gamtaa Afriikaa leellistoonni Al-Shabaab humnootii nagaa eegumsaa ennaa isaan naannoo Golween to'atanitti dhukaasatti banuu mirkaneessaniiru. Loltoonni sunis leellistoota sana waliin dhukaasa hamaa sa'aatilee dheeraaf ture geggeessaniiru. Haleellaan sun lafa qonnaa naannoo sanaa kan Golween irraa fageenya kiiloomeetira 2 walakkaa irratti kan argamu ta'uu Nuur gaaffiif deebii bilbilaan geggeessaniin ibsaniiru. Loltuun gamtaa Afriikaa tokko kan ajjeefame yoo ta'u 2 immoo madaa'uu Nuur ibsanii jiran. Ajjechaan siiviilota sanaa ennaa dhukaasa sanaa yookaan isa booda ta'uu adda hin baafamin jira. Aangawoonni gamtaa Afriikaa balaa sana qorataa jiraachuu beeksisan. Aangawoonni Amisoom gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef deebiin kennin jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashintan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo United States hojjettoota embaasii ishee magaalaa Kaabul biyya wal waraansaan jeeqamte Afgaanistaan keessaa baasaa jiru kanatti rakkoon mirga namoomaa akka dhalachuu danda'uu fi biyyattiin shororkeessotaa fi jannata ta'uu danda'uusee ilaalchisee qeequmsi dhiyaachaa jiraatus bulchiinsi Joo Baayiden tarkaanfiin inni fudhate sirrii ta'uu isaa himachaa jira. Dhimma kanarratti gabaasni Misheel Quuniiniin qophaa'e akka nutti dhiyaata. Yemmuu United States namootaan ishee Afgaanistaanii baasaa jirtuu fi yemmuu gareen Taalibaanii biyyattii to'achaa jiru kanatti haalli Kaabul keessa jiru addunyaa irratti calaqqisaa jira. Gareen Taalibaan akkana dafee biyyattii qabata jedhee yaaduu baatus bulchiinsi Joo Baayiden murtoon waggaa 20 booddee Afgaanistaaniin gallakkisanii bahu sirriidha jedhee amana. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken torban kana dhaabbata miidiyaa ABC jedhamu wajjiniin haasaa taasisaniin The president made the determination that it was time to end this war for the United States walloliinsa Afgaanistootaa gidduudhaa akka baatu Pireezidaanti Baayiden murtoo kutannoo taasisan. Addunyaa mararratti fedhii keenya kabachiisuudhaa fi akka barbaadaa turree fi fedhii sanas akka guddifne dhugoomsineerra. Isa kana kan hojjechaa turre jedhan Anthony Blinken. Bakka bu'oota paartii Riippaabilikaanii kan ta'an miseensonni mana maree United States kan qeeqaa jiran Pireezidaanti Joo Baayiden qofa miti. Murtoo Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp ji'a caamsaa bara 2021 keessa Afgaanistaanii ba'uu qabna jedhanii dabarsanis qeeqaa jiru. Seenetii United States keessatti hoogganaa garee Riippaabilikaanotaa kan ta'an Mitch McConnell ibsa kaleessa kennaniin shororkeessitootii fi diinonni leeyyoo humna guddaa addunyaa ilaalaa jiru jedhaniiru. Paartii Riippaabilikaanii irraa bakka buutuun kutaa biyya Waayoomii Leezii Cheenii
Dhaaba miidiyaa ABC wajjiniin haasaa taasisanii turan akkana jedhu. It is going to have ramifications not just for Afghanistan, not just for us in Afghanistan. Afgaanistaanii bahuun bu'aan inni qabu Afgaanistootaaf miti. Nu warra Afgaanistaan keessa jirruufis miti. Lola shororkeessummaa irratti taasifamaa jiruufis miti. Ga'ee Ameerikaan addunyaa irratti qabduuf malee. Diinonni keenya akka nu sodaachisuu danda'an beekaniiru. Warreen nu wajjiniin dhaabbatanu haala nu wajjiniin dhaabbachuu irratti gaaffii nu irratti kaasaa jiru. Jedhani Liinzii Cheenii. Antooni Bilinken gama isaaniitiin bara 1996 hanga 2001tti Afgaanistaaniin kan bulchaa ture gareen seera bu'uura Islaamummaa jabeessu Taalibaan seera jabaa akka dubartootaa fi warreen biroo irratti hin keenye sodaa guddaatu jira jechaa jiru. Itti dabaluudhaanis uummata Afgaanistaan gargaaruun dhimma hawaasa addunyaa akka ta'e dubbatanii itti gala irrattis mootummaa mirga bu'uura namoomaa eegu ta'uun dhimma Taalibaan akka ta'e dubbatan Bilinken. If they don't, and if they're in a position of power, and they don't do that, Aangoo mootummaa qabachuu isaanii yoo hin beeknee fi yoo ittiin hin hojjanne Afgaanistaan biyya kophaa isheetti haftu taatii jedhan Bilinken. Dhaabbanni Chicago Council on Global Affairs jedhamu qorannoo sagalee adoolessa darbe taasiseen Ameerikaanota 10 keessaa 7 murtoo Baayiden Afgaanistaaniin gadhiisanii bahuu hin deeggaru. Akkaataan Taalibaan dafee biyyattii itti qabate deeggarsa Ameerikaanonni karoora pirezidaanti Baayidanii fi qabanu jijjiiruu danda'uun isaa waan fuulduratti ilaalamuudha. Oromiyaa lixaa bakkeewwan tokko tokkotti tajaajilli geejjibaa fi intarneetii addaan citeera jechuun jiraattota keessaa hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Biiroon dhimma kominikeeshinii Oromiyaa gama isaatiin qaamoleen abaa'oo shanee inni ittiin jedhu Oromiyaa lixaa bakkeewwan tokko tokkotti daandii cufuu fi yaalii godhanii jiru jedhee garuu daandiin cufame akka hin jirre dubbata. Waajjirri paartii badhaadhinaa Oromiyaa ammoo hidhattoonni mootummaan shanee jedhu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan Oromiyaa keessatti iddoon qabatan hin jiru jedha. Gama biraatiin waajjirri Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa tajaajilli intarneetii Oromiyaa lixaa iddoo hedduutti addaan cituu beeksisee rakkoo tekniikaan isa cite sirreessuudhaaf hojjechaa jirraa jedha. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase. Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gaaromsaa Lamuu magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa taasifamu erga addaan citee torban tokko darbeeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu. Bakka amma gara Dambireelloo kana gara Soosaa kana cufamaadha. Dhaabbataadhaan kan deemaa jiru warri abbaan geejjibaas deemuu sodaatanii nageenyi gadi hin jirreef uummata tochii sodaadha wanti ta'e yoo amma qabamanii warri kun soorree dhugatee ta'ee fi bakka dhiibbaa adda addaa keessa garatti galagalan dhabeedha. Uummata amma sodaadhuma uummataadha garatti maal amma qoonqoroo nama fixee bakka namni waan hundummaa abidda ta'e suuqiirraa jireenyi kun bakka dhaqee baay'ee naggaadeen akka barbaadetti nagadaa jira gadee ta'ee fi bakka waan dubbattee kana itti wasanatti qabdu bakka baay'ee rakkisaadha. Maal ammoo torban caaluudhaaf jira kaamila biraa ta'aa jira ijoolleen eebbifamanii ammoo karaa galan dhabanii ta'aa jiran jiru baay'ee rakkisaadha. Magaalaa Finfinnee fi magaalota kanneen biraarraa gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti akkasumas magaalaa Gimbiirraa gara magaalota Oromiyaa biroof Finfinneetti geejjibni konkolaataatiin taasifamu erga addaan citee torban tokko darbuu kan dubbatan sababaa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu namni jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Rakkoo uumame jedhanillee akkasitti ibsanii jiru. Makiinaan kun amma gaafa torban sanbata guddaa dabalatee jechuudha. Haaraa guyyaa 10 qabdee ergasii adee deemu jirtu karaa kanarra. Finfinneerraa kaasee gara Soosaa kan deemu, Finfinneerraa kaasee gara Dambidolloo kan deemu. Gimbii hin jiru. Aanoleen cufaadhuma. Sababa isaa maal beekna kan sababa isaan beeknu amma cufamee abaluun jedhamu namuma hidhatee jirutu makiinaa deebisaa jedhan egaa qaamuma hidhate oliinsaa ammoo kan hin jedhamne makiinaadhaan cufanii kun fudhatanii deemuun simmoo jira nama deemu yoo banaa ta'e simmoo sodaatamanne sababa daandii ifamee jiruu fi egaa namni kunoo namni karaa deemu dhabee nama rakkataa jira kunoo kan kadhataa jiru jira. Amma waan ittiin bulullee dhabe daandiin kunis nuusaakamee karaan banamee waan hunduu tasgabbaa'ee silaagaa jedhamudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Qillee Wallaggaattis tajaajilicha addaan cituudha. Obbo Lammii Bashaan jedhamaa namni jedhan bilbilaan kan dubbatan. Daandiin Dambidolloo Finfinnee Dambidolloo Gambee Mugii karaan deemu cufaadha.
sababa maaltiin akka cufames wanti beekamu hin jiru. Geejjibni dhibuu sarraan kan ka'e tokkoffaa meeshaaleen Finfinnee irraa gara Daldaloo seenan ni jiru. Namooti hedduun immoo rakkoo nageenyaatiif fakkeenyaaf barattoonni naannoo biraatti baratan sodaadhaan biyyatti galgalaa jiruuf maatiin qarshii ergee barattoota kana maatti deebisuuf illee rakkata. Yuunivarsiitiin abbaanis maatii bira hin geenye barattoota hedduu jira. Hedduunsaa akkuma beekamu rakkoo nageenyaatiif qonnaan naannoo kanaan dadhabee jira. Midhaan fe'amee dhufa yeroo baay'ee kan daldaltoota filee midhaan hin argamu jira. Geejjibni torbee caalee jira. Jiraattotni kunneen tajaajilli intarneetiis erga Jimaata torban darbeetii addaan citeeraa jechuun dubbatan. Biroodbaandii dhashii jedhan nyaataa mootummaa cufaa guddaa. Nama balleessu malee maal badeeni jiru maal beeknare. Waan baay'ee raawwatu gamaa tokko waan hubatu hin jiru. Amma akkasumatti taa'uudha malee. Konnekshinii hanga guyyaa afurii waan akkasiitti gaggabate. Konnekshinii kan intarneetii mobaayilii daataa biroodbaandii fi kun siistemii mana baankii jechuudha. Intarneetiin namni amala isaa maleeffateera oduu kan inni dhaga'u akka intarneetii oduudhaaf duwwaa osoo hin taane namoonni wanta hedduun isaan beekira fakkeenyaaf barattoonni onlaayinii hordofan fakkeenyaaf ijoolleen biyya chaayinaas ta'anii onlaayinii baratan barsiisotonni yuunivarsiitii kan biyya biraatti onlaayinii baratan jiru wanta hedduu jira wanta kan amma ibsuu hin dandeenyu sun badee jira jechuudha. Oromiyaa lixaa keessatti tajaajila geejjibaa addaan cite jedhame ilaalchisee komii jiraattotaaf hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennanii jiru. Humnoonni biyya kana diiguuf kallattii garaagaraatiin wal ijaaramanii socho'aa jiran TPLF humna shoror keessaa dabalatee ABO shanii dabalatee naannoo ofii danda'an keessatti kallattiidhaan jeequmsa gaggeessuu uummata burjaajessuuf doorsisuun sodaachisuun akka inni jennoo isaan ibsanne gochuun gochaa isaan baroota dheeraa fi beekamaniif raawwachaa turan ta'uun beekama. Amma kan nyaati barkati kaaste kanatti mul'atu keessumaa lixaa Wallaggaa karaa daandii deemu sanarraa konkolaataa karaarraa dhaabsisanii karaa cufsiisuu fi yaaliin akka godhamaa turan beekama. Waamichi adda addaa godhamee waamichi godhame sun milkaa'uu waan dide amma immoo qaamaan daandiitti bakka argatanii haala dhagachiisuudhaan daandiitti bahanii konkolaachistoota irraa biqiltuu fudhatanii haalli ittiin dhadhaaban karaarraa mul'ata. Isa kana hambisuudhaaf caasni nageenyaa sadarkaan jiru hojiin hojjechaa jira. Garuu immoo fooromaal karaa ta'een haalli isaan ittiin daandii gargar kutan hin jiru. Garuu haalli isaan ittiin caasaa sodaachisuun nagaddallaa jiru sana sodaachisuun doorsisuun uummatas akka karaa deemne gochuun namni yoo karaa deeme haalli isaan itti konkolaataa dhaabanii saamuuf yaalii godhanii jiru. Saamuuf yeroo isaan deeman kana humni nageenyaa amma bira gahutti haalli isaan ittiin nama butanii dhokatan jira. Sodaadha kanaan waan uumamerraa kanaaf karaa guutuu ta'een daandii cufaniiru kan jedhu wanti beekamu hin jiru. Isaan kan fayyadaman sooshaal miidiyaatii fi miidiyaatti baasanii isattiin dubbatachuudhaaf haalli isaan ittiin deeman hin jira. Kana mootummaan tarkaanfii fudhachaa kan hin jiru. Gama biraatiin itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyeen Da'aa hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu kaan immoo waraana bilisummaa Oromoo WBO jedhee waaman yeroo tokko tokko daandii cufuuf tattaaffii godhuu jedhan wantoota hidhattoonni kunneen ni taasisu jedhanis akkasitti dubbatanii jiru. Darbee bakki itti nama ajjeesan bakki itti karaa fudhanii nama saaman achumaan baqatan darbee hin jira kun dhoksanti. Garuu har'a darbee lafti isaan qabatanii akka isaan humni kan sadarkaa sanitti to'annee jirra of jalaa qabneedhaan hin jiru. Ammoo waggaa 25 bara wayyaaneen ture kan guyyuma guyyaadhaan waraanaan mana ga'u biyya lagoonee akkana goone ka jedhu hojii aadaa isaaniiti. Ani isaaniitis ka wayyaanitis ni kijibu nama miidhe hin jenne nama miidhaniirani. Kan garuu dhokatanii saatii qofaa akka milishaan jiru akka poolisiin hin jiru miidhaa godhanii baqachuun akkana akkaan jira kanarra agar lafti isaan to'atanii jiru. Dhimma kana irratti dubbii himaa mootummaan shanee jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of dubbii himaa isaanii irraa bilbilaan komii isaanii irratti dhiyaate irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Haa ta'u malee torban darbe keessa gareen riphxa loltootaa kun gama sabaa himaa hawaasummaa isaatiin Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa giddu galeessaa bakkeewwan hedduu to'achuu fi mooraa humnoota mootummaa hedduu qabachuu beeksisee ture. Dabalataan komii tajaajilli intarneetii addaan cituu wajjin wal qabatee jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokko kaasaniif Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaan naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa bilbilaan deebii kennanii jiru. Nuti erga citee booda barree tajaajilichi adda citee ture. Speeshaalii moobaayil biroodbaandii. Kun godinuma harka isaatti citee jira. Eessatti nagamtee jechaa jira. Akkasumas immoo sararaatiin kan kennamu biroodbaandii intarneetaa fi daataa. Jechaa jira. Gara gadii kana garuu sababa faayibariin cite. Gara gadii gaafa jedhu
godina Wallagga dhiyaa fi qeellan Wallagga. Faayirii wajjin wal qabateetu adda citee ture inni deebi'eera gara sarvisiitti. Garuu intarneetni akkuma waliigalaatti iddoo baay'ee isaa citeera. Maayini sabab isaa? Isin barre of course. Iyyattanii yookaan immoo beeksistaniitu qaama olaanuuf deebii maalii kennan? Beeksisneerra eegamaa jirra. Godina qeellan Wallaggaa fi dhihaa Wallaggaa sababa teeknikaal ta'een adda citeera. Warra teeknikaal ta'e nuti irratti hojjechaa jirra. Barbaadu irratti kaan immoo yaa beeksisneerra qaama laallaqu beeksisneerra eegaati. Dhimma kana irrattis hooggantoota olaanoo Itiyoo Telekoom irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Tajaajilichi kan addaan citee walitti bu'iinsaaf wal waraansa mootummaa fi riphxe loltoota jidduutti taasifamaa jiruun wal qabachuu dhabuu isaa ilaalchisee wanti mirkanaa'e hin jiru. Ta'us waggaa tokko dura garuu mootummaan tarkaanfii riphxe loltoota kanneen irratti hin fudhadhaa jedhuun tajaajilli bilbilaaf intarneetii akka addaan citu taasifamuusaa ibsee turuun ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kan nagaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Gareen mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti ramadee shanee ittiin jedhu. Kan isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanuu fi hoogganaa olaanaa kan ta'an Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmaroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin Hiwaatii wajjin waliigallee tolfanneerra jechuudhaan torban darbe madda oduu Associated Pressitti himanii turan. Gama biraatiin adda bilisummaa uummata Tigraay Hiwaatii fi mootummaan naannoo Tigraay waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hariiroo uummachuun humna uummataa fi biyya bowwaatti darbachaa jiru irratti duuluufii jedhu. Gabaasa kana ilaalchisuun paartii badhaadhinaa Oromiyaatti hoogganaa damee sabquunnamtii kan ta'an obbo Taayyee Danda'a nama daandii asobsiisee jira. Gara isaaniittiin isin dabarsa. Aba mootummaan shororkeessummaatti farrajeef shanee ittiin jedhu kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu hoogganaa olaanaa ta'an obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmaroo jedhamuun beekaman torban dabra gayya 10 bara 2021 madda oduu Associated Pressiif gaaffiif deebii kennaniin adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat wajjin waliigaltee waraanaa tolfachuu isaanii dubbatanii waboon humnoota Tigraay wajjin walmaddi hiriiruudhaan yeroon itti waraanan dhufu akka malullee eeranii turan. Amma furmaanni jiru tokkichi mootummaa kana humna waraanaatiin garagalchuudha sababiin isaa haasaan isaaniif galu kana qofaa jedhan. Waliigaltichi torbanneen xiqqoo dura akka tolfametti illee dubbatan. Akkasumas gama biraatiin kan mootummaan federaalaa Itoophiyaa beekannaan kenniiniif mootummaan naannoo Tigraay ibsachii booda baaseen humnoonni Tigraay waboo wajjin qabsaa'uudhaaf waliigaltee waraanaa tolfachuu ibsee garee Abiyyi biyyaaf uummata gara bowwaatti oofaa jirattiin jedhetti duuluudhaaf kan waliigaltee sana tolfatan ta'uu dubbate. Deemsa biyyattii ittaanu kan milkaa'e taasisuuf akkasumas kanneen biroo wajjin wal ta'uuf malee saba kamittiyyuu ka xiyyeeffate miti jedhe. Waliigaltee gareelee lameenii kana laalchisee kana ni dubbise paartii badhaadhinaatti hoogganaan damee sabquunnamtii obbo Taayyee Danda'a waliigalteen kun paartii keenyaaf waan haaraa miti jedhan. Akka paartii badhaadhinaatti waliigalteen jaraa waliin hojjechuun jaraa kun haaraa fi egaa sadan darban kan waan naannoo keenya keessatti raawwatamaa baay'atan bara 2011 yaadattu uummanni 100,000 ga'u zoonii samaatii keessa akka buqqa'uuf sababa akka ta'e gurmuu shanee kana warra uumuu ajjeesee akka immoo poolisiin Oromiyaa illee dhaqee irraa ittisuu hin dandeenye karaa cufe rakkoon sun akka ga'u warra godhe ajandaan sun kan CPLS wajjumaan gibiraa naannoo keenya keessatti hojjetamaa baay'atan akka tolchani gaafa jijjiiramni dhufullee jijjiiraman duratti yeroo silaa tuksiin dhukaas itti barbaachisutti gaafa Oromoon gara dafuudhaatti qaxal jedhee rafaa bahe jijjiiraman booda uummanni Oromoo harka qullaa dargaggeessa addasaa almeetti kennee erga jijjiiramni dhufee booda ganaa qabsoo dhukaasa ka'ee galame wanni sunis CPLS maa dhufaa yoo taate malee jijjiirama dabalataa fiduuf hin turre rakkoon turee jira of course ammas rakkoon jira borusin jiraata akkaataan rakkoon kun itti furamu fila mariidhaan Oromoo walitti deema jeequmsi hoggaa sadan kana ture ajandaan ka CPLS wajjumaan karaawwataa turame wanni amma ta'e kun seerumaan beeksisuu isaanii jirra kanas wanni addaa wanni harootti hin jiru.
Garuu amma kan isaan jedhaa jiranii siyaasaaf qaawwaan hin jiru. Ajjechaanis reebichis hidhaanis itti fufee paartiilee kabiroo wajjin walitti dubbachuunis balballi isaa cufame. Kanaaf filannoon jiru waltaanee mootummaa kana taayitaarraa buusuudhaadha ka jedhanii. Gama biraatiin immoo dhaabonni kabiraanillee kanatti makamuuf jiru jedhanii dubbatan. Dhaabonni akkas walitti gurmaanii dhufanii yoo lola qawwee geggeessu ta'e caalaatti haala nammeessu mootummaa irratti dhiibbaa guddaan qabaatu. Jalqaba irratti wanni amma waboo jedhanii Oromootti maxxansan kun waan kijibaadha. Gaafa jalqabaa gaafa jijjiiramni sun dhufu koottaa gara biyyaa nagaa hangalaa gaafa jedhan qaama sadaffaa arganne malee hin galluu jedhee warra biyya warri kun. Erga dhufanillee gartokkeen karaa nagayaa galee gartokkeen immoo bosona seenee istirateejii guutumsaa bakka dirreen dimokiraasii banametti bakka dirreen siyaasaa bal'atetti bakka namuu galetti gara gaaraatti adeemanii kun immoo TPLF wajjin waliin mari'atanii walii wajjin wal tumsanii fi jijjiirama booda lola ka'ee galanii kun kijiba jechuudha. Waan ammaan dubbachuun hin danda'amu dirree dhiphatee kanaafi maali hin jedhan so tokko kana lammaffaa warri kun walitti dhufuun waan nuuf dabalu malee waan nurratti hinmiinsoomaan qabu. Kanaan dura keessattuu uummanni Oromoo maqaa kanaan bara dheeraa qabsoon deddeemaa turuudhaan wal qabatee burjaajii keessa ture nama baay'ee. Warri kun 1996 irraa qabee kan akka isaan wayyaanii wajjin hojjetan parsanaaleen ofii biyyaa argeen jira. Garuu har'a gaafa isaan wayyaanee miila Oromoo mure wayyaanee eebbisaa addunyaa ajjeesee lafarratti kana wajjin Oromoodhaaf qabsoo goonanii gaafa isaan itti walii galan kun uummata Oromoo hirriibaa kaasaa uummata Oromoo duraanuu dammaqee jira jalaa sassaaba humna jara malee waan jaraaf dabalu homaan qabu mootummaadhaaf garuu tarsiimoo gaarii ta'a jedhee yaada. Ka xumuraan sin gaafadhaa tokkummaa mootummootaa dabalatee biyyoonni gama lixaa jiran akka Yuunaayitid Isteets faas kaanis gama fedheeniyyuu lola qawweetiin furmaanni biyya sanaaf argamu hin jiru. Qaamni gama maraayyuu gattaanii waliin dubbachuun barbaachisaadha ka jedhu dubbataa jiru. Jilli Yuunaayitid Isteets illee kanaan wal qabatee akka gara Itoophiyaatti imalaa jiru oduun ba'aa jira. Gama keessanii carraan deebitanii gatteessanii qaamota kana waliin dubbachuu amman banaadha. Jila gara Itoophiyaa dhufu kana akkamitti akkasuma kan maal waliin akka dubbatan qaamni ilaallatu jira. Kun akkasumatti raawwatama. Akka yaada waliigalaatti yoo ilaallu garuu warri dhiyaa kun waan ofii isaaniitiin raawwanne nama godhu. Amma waraanni rakkoo hiika jedhanii Afgaanistaan seenanii turani. Waraanni rakkoo hiika jedhanii Iraaqis seenanii turani. Waraanni rakkoo hiiku jedhamanii gorfamanii turanii san hin dhageenye. Ganda keenyatti qoosuu barbaada. Raayyaa ittisa Itoophiyaa ajaja kaabaa onkololeessa 24 akkaataa itti rukutame meeshaan waraanaa Itoophiyaa akkamitti akka saamame namuun beeku. Biyya kamittuu yakkii sadarkaa kan ga'u gaafa irratti raawwatan biyyi ofirraa ittisu birmadummaa ofii kabachiisuuf loluun waraanuun dirqamata. Waan akkanaa wajjin ta'a mari'adhaa namni jedhu hin qoosa malee dhugaan addunyaa kan agarsiisu jechuudha. Warra lamaan kan amma waan isaan biyya kana keessatti raawwatan kana hunda quba qabnaa kanarraa ka'ee paarlaamaan Itoophiyaa jara lachuu shororkeessummaadhaan moggaafee jira. Jara kana wajjin teenyee haasofnee ajandaan irratti walii galu hin jiru. Ajandaan isaanii shororkeessummaadha. Keenya ijaarsa biyyaati. Ajandaan isaanii baandummaadha. Keenya immoo birmadummaa biyyaati. As jettuutti dhimmi irratti mari'atan hin jiru. Uummanni Itoophiyaa walii wajjin ta'ee lolee jara kana cabsuu qofatu filannoo isaati. Paartii badhaadhinaa Oromiyaatti hoogganaa damee sabquunnamtii obbo Taayyee Danda'aa ibsa keessatti guddaan sin galatoomsa. Meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 1285 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.